yeroo kanatti xiyyeeffannoon paartilee siyaasaa mootummaa aktivistoota namoota garagaraa guutummaa addunyaarra jiranii xiyyeeffannoon isaa dhukkuba korona vaayirasii jedhamu kanarra jira. Namni hundumtuu waa'ee isaa yaadaa waa'ee isaa kallattii hundumaati. Isa kana wajjin wal qabatee namoonni wal lolan jiru, namoonni wal dhiban jiru. Akka gandaatti, akka naannootti, akka dhuunfaatti sadarkaa adda addaatti namoonni wal lolan. Isaan kana gidduutti araara buusuun walitti deemanii wal gargaaruun nagaa wal gaafachuun jiramtee haala jiruun waliin nagaa dubbachuun wal eeguun wal tiksuun hammam barbaachisame. yaa barbaachisaadha garuu of eeggannaadhaan waan hundumtuu kan ta'u qaba. Because dhukkubni kun firan jedhu diinan jedhu adiin jedhu gurraachan jedhu oromoon jedhu amaaran jedhu tigreen jedhu sidaamaan jedhu hunduma attack godha. Umriidhaan nama addaan hin baasu sadarkaa barnootaatiin nama addaan hin baasu. Hiyyeessan jedhu dureessan jedhu pirezidaantiidhaan jedhu lammiidhaan jedhu hunduma miidha waan ta'eef baay'ee yerootti of eeggachuu qabna dheereewwan kun. Kanaafuu waldaan kiristaanaa hubannaa kana qabattee tajaajiluu qabdi. Kan hundumaa keessatti immoo gahee waldaa kiristaanaa waan guddaadha. Sabni kun iddoo kamiyyuu kan jiru kan gochuu qabu waa lama kana namanuu jechuudha. Because rakkinni kun nutti dhufeera eeyyen saba dhala namaa hundumaatti dhufee eeyyen wanti lama godhamuu qaba. Tokkoffaan waaqayyoon dhaga'uudha. Waaqayyoon dhaga'u. Because waaqayyo maal jedhe Roomee ergaa Roomaa boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irratti nama hundumtuu cubbuu hojjeteera jedhe. Kanarraa kan ka'e ulfinni waaqayyo irraa irrateera jedhe. Namni cubbuu hojjete kun immoo akka badu waaqayyoon barbaadu. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti cubbuun ilma waaqayyo kan gooftaa Yesuus Kiristoos dhiigni ilma waaqayyo kan gooftaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaa keessaa nama qulqulleessa. Dhiigni Yesuus cubbuu hundumaa keessaa nama qulqulleessa. Waaqayyo maal nuun jechaa jira koottaa'edha. Maatiyos 11:28 irratti isin warri ba'an isinitti ulfaate kan nama televezyiiniidhaan ilaalan rakkinni mootummaadhaan ogeeyyoota fayyaatiin hin furamu. Rakkinni kan furamu eenyuudhaani waaqayyoodhaan. Kanaaf tokkoffaa irratti waaqayyoon dhaga'uudha. Namoonni wal lolanis waaqayyo dhagaanii waliif dhiisuu qabu. Because boru maal akka taatu hin beektu. Rakkina kana keessatti koronaan kun yeroo gabaabaa keessatti ummata baay'ee ajjeesaa jira. Ummata baay'ee miidhaa jira. Namni si awwaalu boru hin jiru. Because rakkina kanarraa kan ka'e. Kanaafuu waldaan kiristaanaa ummata walitti araarsuu wangeela dubbachuun social distancing eeganii of eeggannaadhaan gochuun itti fufaa. Kanaaf tokkoffaa irratti waaqayyoon dhagahuun barbaachisaadha. Because dhukkubni kun kan nutti dhufeeni cubbuu xurii harka keenyaatiin otoo hin ta'in cubbuu dhiiga keenyaatiin cubbuu hojjannee nutti dhufe. Harka dhiqachuun fayyaa keenyaaf gaariidha. Garuu lubbuu keenya fayyisu. Kan lubbuu keenya fayyisu dhiiga Yesuus Kiristoosiin dhiqachuudha. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin qulqullaa'uudha. Kana gaa waaqayyo dhagahuun. Lammaffaan immoo wanti nuti gochuu qabnu ogeeyyota fayyaa dhagahuudha. Ogeessonni fayyaa, bulchitoonni biyyaa ergaa dabarsaa yeroo halkaniif guyyaa otoo hin ifatin. Social distancing walirraa fagaadhaa harka keessan sirriitti dhiqadhaa. Nama qofa biraan dhaabatina. Namni iddoo itti baay'atu hin deemina. Mana keessan ta'a. Yeroo rakkisaa yoo dhiphisaa ta'e qofa of eeggannaadhaan baati deebi'a jedhanii gorsa barbaachisaa kennaa jiru. Kanaafuu ogeessota dhagahuun barbaachisaadha. Waan isaan jedhan hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Hunda caalaa immoo waaqayyoon dhageenye waamicha isaa fudhannee gara isaatti deebi'uun lubbuu keenyaaf boqonnaa nuuf kennaa jechuudha. Kanaafuu harka keenya dhiqannee isa dhiqanne sana immoo gara waaqayyootti ol kaasnee nu maarimee jechuun barbaachisaadha. Baay'ee gaariidha wanta babbareedaa kaastee. Sila waa'ee waaqayyoof abboomamu diduu waldaan kiristaanaa cufamuu gaa'ela saala wal fakkaataa kana wantoota garaagaraa kaasneerra biyyoota guddataniif qabaman kana keessatti. Dhuguma biyya kana keessatti garuu wanti ulfina waaqayyootti bu'u godhamaan jiru. Sabni kun dhuguma waaqayyo duukaa jira jennee dubbachuu dandeenya. Waaqayyo waan gaddisiisu nuun gochaan jirru. Jiramti qalbii diddiirrachuu qabnu waa'ee biyya kana waa'ee saba kana waa'ee mootota keenya kadhachuu qabnu moo waa'ee dhuunfaa keenyaa kadhachuu qabna yeroo kana yoo kadhannu gaa akkaataan kadhannaa tokko ofii kee irraa jalqabda ofii kee waaqayyoo wal araarsita cubbuu kee araara galtee waaqayyoo natti araarame jettee tokko lama sadii jettee dhiiga kiristoositiin of qulqulleessiteen booda maatii keetiif saba keetiif naannoo keetiif uummata keetiif addunyaadhaaf waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Because sagalee waaqayyoo maal jedhaa humna hamma fudhattanitti Yerusaalem turaa jedhe hojii ergamoota boqonnaa isaa 1 lakkoofsa 8 irratti. Ergasii Yerusaalem irraa jalqabaa jedhe Yerusaalem turan kan yeroo san. Achiin gara Yihuudaaf Samaariyaatti deemaa jedhe naannoo sana hundumaa qabadhaa jedhe. Ergasii amma andaara lafaatti. Kanaaf ofii kee irraa jalqabe namoota naannoo keetti deemu wangeela himi addunyaatti immoo wangeela himi. Ofii keetiif kadhadhu ofii kee waaqayyo araara gaafadhu. Ergasii immoo uummata naannoo kee jiran saba kee kanaaf waaqayyo araarfadhu. Addunyaadhaaf biyya Xaaliyaaniitiif Ispeeniif Ingilaandiif Yuunaayitid Isteetsiif Kaanaadaaf Chaayinaadhaaf Kooriyaadhaaf immoo kadhadhu. Kun dirqama hunda keenyaati. Because nuti kaayyoon keenya ergaa wangeelaa addunyaa guutuudhaaf waan ta'eef kanarratti of eeggachuun kana hundumaa irratti immoo kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu biyya keenya cubbuun hojjenne sirriitti hojjeteera. Biyya keenya keessatti sabni sabaan wal loluun fagoo deemuun hin barbaachisu.
Akkasumas immoo namni siyaasa wal qoodee wal ajjeesuun biyya keenya keessatti ta'aa jira. Uummanni mootummaa wajjin walitti bu'aa jira. Sabni saba wajjin walitti bu'aa jira. Xuraa'ummaan adda addaa biyya kana keessatti baay'atee jira. Shaakalli xuraa'ummaan adda addaa biyya keenya keessatti waldaa kiristaanaa keessatti baay'atee jira. Har'a waldaa kiristaanaa keessatti miti dhiigni Yesuus Kiristoos atu dhala namaatiif jigee jiru. Tola kan fudhatan tola kennaa atu wangeelli jedhu isaan garuu haayilaandiin kun dhiiga Kiristoosiiti birrii 10,000 bitadha. Konfiraansii yoo na waamtan birrii 500 fidaa. Tiishartii kana birrii 2,000 bit 1,000 bitadha. Marrabii kana bitadha. Marrabiin kun mana keessan seenee jennaan, tiishartiin kun mana keessan seennaan, zayitiin kun mana keessan seennaan, bishaan kun mana keessan seennaan jireenyi keessan ni jirjirama. Jireenya keenya kan jirjiru bishaanii haayilaandiidha, carqiidha. Gooftaa Yesuus malee. Kanaaf gooftaan Yesuus kennaa tola nuuf kenne sana nuti itti daldalachuu jalqabne. Waldaan kiristaanaa hin xuroofte. Waldaan kiristaanaa hin battoofte. Nuti waaqayyo salphisne, waaqayyo irratti salphate. Uffannaan keenya baay'ee gaarii miti, haasaan keenya baay'ee gaarii miti, ilaalchi keenya baay'ee gaarii miti. Imeejiin nuti uummata waaqayyoon hin beekne biratti qabnu baay'ee gabbo'eera. Pheenxee koo diroo qarreedha. Baay'ee ulfaataa ta'e. Yeroo tokko an tiraaktii qabadhee deema. Naannoo masanii irratti makanisaatti tiraaktii waan geessetti kennu mucaa takkatti naan xeekoo pheenxee hojjette. Inni ta'u kiristaanaa jechuudha. Isin dhugumaan pheenxoonni kiristaanaa dhuguma isin jette. Isin beekte waan itti sirbitan faarfannaa ta'e malee mana ciffaraa mana halkanii mana itti sirban hin adda miti jette. Uffannaan keessan qullaa deemtu jette. Arrabsoon keessan addaa jette. Dubbiin keessan haasaan keessan hojiin isin waajjira keessatti hojjettan addaa jette. Waan maal isin irraa barannaa jette. Maaliin na caaltanu jette. Kanaafuu imeejiin nuti qabnu haasaa keenyaanis adeemsa keenyaanis dubbannaa keenyaanis wanti uummata imeejiin nuti qabnu baay'ee gabbu'eera. Kanaaf egaa nu deebisi hin deebinaa jennee gara waaqayyootti deebi'uu qabna. Kanaafuu quba tokko yoo namatti qabdu kun gara kee deebi'ee jira. Lama kun namatti yoo garagalu sadi gara keeti. Kanaafuu of laaluu qabna. Waldaan kiristaanaa jechuun anaafsiidha. Aniifat of laaluu qabna. Waaqayyoon araarfachuu qabna. Fuula waaqayyoo duratti jiguu qabna. Ofirraa jalqabne waldaa kiristaanaatiif biyyaaf siyaasa keenyaaf uummata keenyaaf hooggantoota biyyaatiif Afrikaadhaaf Awurooppaadhaaf Noorz indi Laatiin Ameerikaadhaaf Eeshiyaadhaaf Ooshiiniyaadhaaf addunyaa guutuudhaaf kadhachuudhaaf immoo itti gaafatama qabna. Hojiin wangeelaa inni guddaan the great commission inni jennu kana waan ta'eef jechuudha. Baay'ee ulfaadhu. Egaa balaan kun karaa baluu dhufe karaa sana dhufe jennee namatti quba qaburraa ofii keenya gadi jennee fuula waaqee duratti waa'ee dhuunfaa keenya, waa'ee saba keenya, waa'ee biyya keenya, waa'ee addunyaa kanaa waaqayyoon araaraa kadhannu. Yeroon kun hin darbaa waaqayyo abidda kana hin dabarsa biyya lafaarra gara waaqayyootti haa deebinu. Mee ati digirii kee jalqabaa ikoonomiksiidhaan baratte yuunivarsiitii Finfinneerra mee gara sanaatti immoo si deebisa. Waan baay'eedhaan beekumsa akkati qabdu namoonni baay'een beeku. Baay'ee miti baay'ee miti. Haa ta'u inni dubbiftaa waan baay'ee keessa jirta. Lafee dugdaa addunyaa kana inni ta'e tokko diinagdeedha. Sodaa guddaan amma jiru immoo dhukkuba kanatti aansee diinagdeen addunyaa kana baay'ee rukutamee jira. Diinagdeen biyyoota tootaalii gadi bu'ee jira. Gatii dhumti boba'aa addunyaa kanarraati walakkaa gaditti gadi bu'eera. Kun mee addunyaa kana gara fuulduraatti hammam sodaachisamee akka nama waa'ee diinagdee beeku tokkotti. Egaa akkuma salaattee diinagdeen addunyaa kan biyyoota guddatanii, kan biyyoota guddachaa jiranii, kan biyyoota reefuu guddachaa jiranii, developed, developing and underdeveloped warra jennu hundumtuu miidhameera. Abaluu miidhameen jiru, abaluu miidhameera kan jennee adda baasnu miti. Because dinagdeen addunyaa kanaa interrelated, integrated, interdependent yookaan immoo walirratti hirkateera, walitti hidhameera waan ta'eef. Keessattuu dinagdee addunyaa kanaatti kan hoogganaa jirtu Ameerikaan, Chaayinaan fa'aa lammaffaa kan taate baay'ee miidhamaa jiru. Maal jedhu dinagdee keessatti Ameerikaan yoo haxxifattu jedhu addunyaatu socho'aa jedhu. Hattisoo yoo jettu addunyaan hin sochooti. Amma Ameerikaan rakkina guddaa keessa jirti. Miidhama guddaa keessa jirti. Kanaafuu miidhamni Ameerikaatti ta'e kun addunyaa raasaa jira. Achirra darbee immoo nuutu rakkina guddaa keessa jira. COVID-19 yookaan immoo Corona Virus Disease 2019 kan jedhamu kuni addunyaan mandara tokko kan jedhu sana mirkaneesseera. Proof godhe. Because guyyaa 100 hin caalle keessatti addunyaa guutuu biyyoota 200 waliin ka'e. Biyyoota 200 waliin ga'e dhukkubbii mataa itti ta'e jechuudha. Guyyaa muraasa keessatti jechuudha. Chaayinaa Wuhan irraa ka'e, Eeshiyaa waliin ga'e, Awurooppaa, Latiin Ameerikaa, Noorz Ameerikaa, Ooshiiniyaa, Afrikaa waliin ga'e. Ji'oota 3 caalle keessatti jechuudha. Kun addunyaan akkam akka walitti hidhattee mul'isaa jechuudha. Sababni isaa addunyaan yeroo kamiyyuu caalaa walitti hidhameera akkuma duraan silaasiin jedhee addunyaa kanarratti namni hamma miiliyoona 21 naannaa oola. Travel godhaa oola. Kun immoo addunyaa walitti fidee jira. Akkaataa kanaan dhukkubichi immoo baay'inaan tatamsa'eera. Maal jedhu warri ikonomistootaa yeroo ammaa kana dhukkuba koronaa vaayirasii kana booda dhukkubni jiru dhukkuba dinagdeeti jedhu.
crisis health keessa jirra. Health crisis amma keessa jiru kana booda crisis inni taanu already amma yotte seenneerra economic crisis dha jedhu. Doomu warri kaan immoo maal jedhu we are already in economic crisis jedhu. Recession period because dinagdeen amma nuti keessa jiru kuni kan 2008 akka faranjootaatti waggaa 12 har'aa kan ta'e caalaadha. Recession keessa jirra jedhu because maal jennaani dhukkubni kun COVID-19 yookaan koronaan kuni pandemic jedhamee ibsameera. Kan addunyaa guutuu miidhe waan ta'eefi addunyaan amma dinagdeen haalli isheen keessa jirtu recession period jedhama. Recession period jechuun maal jechuudha? Yeroo sochiin dinagdee dadhabaa dhufu. Yeroo oomishni waliigalaa output yookaan GDP'n oomishni waliigalaa gabbu'aa dhufu. Yeroo akkasumas immoo galiin biyyattii dadhabaa dhufu. Kanarraa kan ka'e hojii dhabdummaan yoo dabalaa dhufu. Amma kanatu ta'aa jira. Baay'een miiliyoonotaan hojii dhabaa jiru biyyoota guddatanii fi hin guddanne keessattis jechuudha. Kanaafuu maal keessa jirraa jennaani recession period keessa jira because COVID-19 kuni dinagdee miidheera sirriitti. Sektara gurguddaa dinagdee kan jennu qonna miidheera, indaastirii miidheera, service sector immoo hundumaa caalaa baay'ee miidheera. Because namni fayyaa hin qabne oomishuu hin danda'u. Because fayyaan faaya kan jedhamuufis kanumaaf. Namni fayyaa hin qabne koronaa dhiisiiti waaqayyo irraa nu qabuuti ilkaanumtu tu nu dhukkube atoo ilkaan si dhukkube dhuftee hojjettu interview kana ilkaanumtu si dhukkube kanaafuu fayyaan nama tokkoof murteessaadha namni fayyaan qabu tanaan hojjechuu hin danda'u kanaaf kanarraa kan ka'e miidhamni guddaan ta'eera kanaaf gabaabsuudhaaf jechuudha gabaabsuudhaaf COVID-19 yookaan coronavirus disease kuni dinagdee macro economy jennu jechuudha akka waliigalaatti karaa gaggabaabaa yoo siibse karaa shaniin miidheera yoo xiqqaate karaa shaniin miidheera tokkoffaa irratti dinagdee keenya booddee tarkiseera because oomishni hin jiru warshaan cufameera dhaabbanni adda addaa cufameera namni biiliyoonaan lakkaa'amu cufatee mana jira namni kun in nyaata garuu in oomishu no production but consumption is as it is consumption inni tufafeera garuu oomishni dhaabateera kanaafuu dinagdee maal taa'eera booddee harkifamaa jira dinagdee addunyaa booddee harkisaa jira lammaffaa irratti yoo ilaalle immoo hojii dhabdummaa dabalee jira namni dhaabbanni yoo cufamu bizinesiin adda addaa yoo cufamu dhaabbanni adda addaa hojjettoota gaggeessaa jira keessattuu hojjettoota humnaan hojjetan hojjettoota yeroodhaan hojjetan baay'een gaggeeffamaa jiru hojjettoonni miiliyoonaan lakkaa'aman turtii torbaanota muraasaa kana keessatti hojii isaaniirraa ari'amanii jiru maal nyaatu maal uffatu biyyoota guddatan developed country keessatti seeftineetiidhaan sadarkaa sagantaa seeftineetii adda addaatiin mootummaan deeggarsa godha Afrikaa keessattuu biyya keenyatu hundumaa cufaa jettee namni kun maal nyaata guyyaa tokkoof guyyaa lama torbaan tokko because namni keenya guyyaatti sadi nyaatee Njiro ammayyuu. Kanaafuu nama kana torbaan tokkotu cufte akkam ta'a. Kanaafuu hojii dhabdummaan baay'ee dabaleera. Kun miidhama guddaa inni fideera. Sadaffaa irratti immoo wanti inni godhamaa inni qisaasa'insa gatii. Qaala'insa gatii isa jennu inflation isa jennu kana fideera. Because aggregate supply yookaan kan jennu dhiyeessiin waliigalaa baay'ee hir'ateera. Warshaan cufameera ka. Dhaabbanni cufameera ka. Namni export godhu hin jiru ka. Namni hojjetu hin jiru ka. Kanaafuu supply yookaan aggregate supply dhiyeessii waliigalaa hir'ateera. Akkasumas immoo aggregate demand kan jennu yookaan immoo fedhii waliigalaa baay'ee dabaleera. Namni nyaachuu namni bitachuu barbaada wanti bitamu immoo gabaarra hin jiru kun qisaasa'insa gatii fideera keessattuu persentii 50 ol yoo ta'u jedhu warri dinagdee hyperinflation jedhama biyyoota baay'ee keessatti persentii 50 miti 200 500 600 achi oliyyuu infleeshiniin persentii hamma kanaan dabalee jira hammam hiyyeessa akkamiidhu hammam warra galiidhaan jiraatan hamma akkamiidhu argita jechuudha kanaafuu infleeshiniin kun dhiibbaa guddaa qaba qabxii lama immoo yoo si dabalee hirrina bajataa uumeera dinagdee keenya baay'ee uumeera because mootummaan keenya galiin inni argatu gibira keessaati daldala biyya alaarraati akkasumas immoo gargaarsa biyya alaarraa akkasumas liqaarraan amma namni si liqeessu hin jiru amma namni si gargaaru hin jiru because hundumtuu rakkoo keessa jira waan ta'eef kanaafuu galiin biyya keessaan xiqqaata oomishni hin jiru kaa oomishni waan hin jirreef galiin xiqqaata daldalli hin jiru buna namni sirraa bitu hin jiru karaan itti ergitu rakkoodha abaaboo namni sirraa bitu gogaa namni sirraa bitu hin jiru uffata namni sirraa bitu hin jiru rakkina keessa jira dinagdeen addunyaa ekspoortiin baay'ee gabbu'ee jira kanaafuu kun miidhama addunyaa baay'ee dabalee jira kun bajata biyyattis baay'ee miidheera because galiin xiqqaata baasii qofa ta'a bajata deficit fida akkasumas immoo trade deficit kan jennus fida export wanta gootu hin jiru namni sirraa bitu hin jiru gabaan dhaabatee baay'inaan waan ta'eef qoricha bituu immoo dandeessa importiin goota foreign currency eessa fidda sharafa biyya alaa eessa fidda baay'ee rakkisaadha kanaafuu kun miidhaa guddaadha bajata mootummaa baay'inaan miidhee jira waan ta'eef inni shanaffaaf inni dhumaa immoo gabaabsinee akka ilaalu kan barbaadu garaagarummaa hiyyeessaaf dureessaa baay'ee bal'isa hin bal'isa garaagarummaa hiyyeessaaf dureessaa akkamitti jennaan income inequality maaliif dureessi birrii qaba humna qaba qabeenya qaba rakkinni akkasii uumame yoo itti ji'a tokkoof kan ta'u xaafii sindee shunkurtii barbaree maal deemee yeroo tokkotti bitachuu danda'a hiyyeessi immoo kana bitachuu hin danda'u. Dureessi deemee walitti qabataa hiyyeessi immoo waan bitatu hin qabu humna hin qabu kaa. Daa'ima duruu boohaa jiru jabbiin irra jetteedhan. Uummati keenya duruu jireenya isaa harkaa gara afaaniiti amma koronaan dhufee immoo itti baay'ise. Kanaafuu rakkinni guddaan ta'ee jira. Dinagdeen baay'ee miidhamee jira. Kanaafuu maal gochuu qabna kana gabaabsii yoo si xumuru mootummaan gahee isaa ba'aa jira.
to'annaa cimsee jira, deeggarsa uummataaf godhu cimsee jira. Ogeessonni keenyas asirratti gorsa baay'ee kennaa jiru. Keessattuu waan nama baay'ee kabaju Dr. Guutii Teessoo karaa dinagdeetiin ibsa baay'ee karaa televezyiinii adda addaatiin kennaa jira. Baay'een waaqayyo isaa eebbisu. Namoonni kan biraas akkasuma karaa fayyaatiinis, karaa dinagdeetiinis, karaa hooggansaatiinis namoonni gorsa kennaa jiru. Kanaafuu asirratti ibsa baay'ee kennaa jiru. Kana dhaggeeffatanii hooggansi mootummaas paartiidhaan otoo waliin qoqqoodin because wanti kun common enemy'dha. Diina walii galaati. Paartiidhaan, siyaasaan, bifaan, amantaan otoo waliin qoodin namni hundumtuu tokkummaadhaan irratti duuluu qaba. Because health crisis kana otoo hin furin dinagdee fura jechuu hin dandeessu. Because jalqaba fookasiin kan itti kennamuu qabu prioritiin health crisis kana. Tokko taane irratti dullee ergas immoo dinagdee furu irratti deemna. Ogeessota keenya dhaggeeffachuudhaan, mootummaa dhaggeeffachuudhaan gabaa tasgabbeessuun ni danda'ama. Mootummaan gahee isaa qaba, ogeessonis gahee isaa qabu. Nutis tasgabboofnee gabaa tasgabbeessuu qabna. Egaa baay'ee gaariidha. Ala gaariidhaan ibsaa jirta. Baay'ee bareeda. Wanta baay'ee jettee ibsita. Guddaan si galateeffadha. Gaaffii lama si kaaseetanii xumurra achi booddee. Inni tokko akka dargaggeessa jaarraa 21ffaa kana keessa jiraatutti addunyaan baay'ee sodaattee jirtu kun dhibee kana jalanii dabartii akkamitti yaaddame? Akka dargaggeessa jaarraa 21ffaa keessa jirutti yaadiiti. Gabaabsinatti himee ishee kana. Ni darbiti garuu haal dureessiif kaa'a. Kan isheen darbitu akkuma duraan siin jedhee rakkina kana caalu waggaa 100 ta'eera. Spanish fluun namoota baay'ee fixeera. Sana boodas immoo fluun adda addaa dhukkubni adda addaa ka'ee nama fixeera. Rakkinni dinagdees health crisis economic crisis ta'eera. Baay'een achi keessatti du'aniiru, baay'een immoo darbanii jiru. Torban tokko duraa sagantaa tokko laala ture. Torbaanuma darbee kana keessaa jechuudha. Aljeeziraa irratti witness jedha sagantichi jechuudha. Rakkina Iboolaan biyya Seeraaliyoon irratti qaqqabsiise ibsa dokumentari fiilmiidha. Fiilmii dokumentari hojjetameedha. Yeroo sana ogeessonni fayyaa hin dubbatu. Tokko, lama, sadi jedhanii dubbatu. Hin gorsu, hin akeekkachiisu. Yeroo sana keessatti immoo warri of eeggatan, warri qulqullina isaanii eeggatan, warri social distancing eegan, warri mana isaanii ta'an, warri gorsa kenname sana hojiirra oolchan hin darban arra lubbuun jiru. Warri yeroo sana immoo qoosan, warri tuffatan akkuma bara Noohis akkasuma yeroo araara galaa bishaan badii dhufuuf jira. Araara galaa jennaan itti qoosaa turan bishaan badii dhufee hin darban. Akkasuma abiddis bara looxii itti roobee hin dabarse warra of hin eegganne. Kanaafuu yeroo sana keessatti Iboolaan dhufeera of eeggadhaa yoo jedhan gorsa warri fudhate hin darbe arrayyuu jiru. Warri gorsa didan garuu 10,000 ol biyya Seeraaliyoon keessatti dhumatan. Iboolaan waggaa 3 dura fixe nama kana hundumaa. Kanaafuu gorsa dhaga'uun, ogeeyyota dhaga'uun, hojiirra oolchuun barbaachisaadha, murteessaadha. Kana dhaga'uun barbaachisaadha. An yoo si jaaladhe siif of eeggachuu qaba. Atis yoo na jaalatte anaaf jettee of eeggachuu qabda. Maatii keetiif, ijoollee keetiif, abbaa keetiif, haadha keetiif jettee of eeggachuu qabda. Kaleessa miidiyaa irratti waan dubbise baay'ee kan na gaddisiise jechuudha. Jawaar Mohaammed maal jedhee poostii godhee poostii isaarratti kan arge New York keessatti gaa. Abbaan manaa dhukkubichaan qabame haati manaa isaa immoo daawuf hospitaala deemte. Abbaan manaa mallattoon irra jira. Garuu immoo mallattoo sana atoo ofirratti beeku atoo hin ilaalamin of dhoksee haadha manaa isa bira deeme. Haadha manaa isaa daawuf jetti. Sila mallattoo sana erga ofirratti baree deemee laalamuu qaba ture. Of adda baasuu qaba ture. Kwaarantiin seenuu qaba ture. Haadha manaa isaatiif jedhee daa'ima dhalatuuf jedhee. Ergasii garuu inni of hin eegganne deemee ishee qaqqabee ishee waliin ture. Ergasii dhukkubichi haadha manaattis darbe. Gadda guddaadha. Kanaafuu dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Wal dhagahuun baay'ee barbaachisaadha. Inni caalaan inni guddaan garuu nama dhaga'uu caalaa waaqayyoon dhaga'uu qabna. Dheekkamsa waaqayyooti erga jenne kaalkuleeshinii biraa dhiisaa, tiyooloojii dhiisaa. Tiyooloojiin akkas jedha, maaliin akkas jedha, kaalkuleeshinii biraa keessa seenuu dhiisaa gara waaqayyootti deebi'a. Sagalee waaqayyoo kan jedhu isa kana. Dheekkamsa waaqayyooti, dheekkamsa waaqayyoo immoo harka keenya dhiqannee akkuma ogeessonni fayyaa nuun jedhan gara waaqayyootti immoo diriirfannee waaqayyo nu maare jenna. Yeroo sana hin darbina. Boru immoo hin darbee barri rakkina, hin darbee barri koroona jennee hin faarsinaa waaqayyo guyyaa sanaan immoo nu ga'a. Waaqayyo yeroo nuti walitti deebine hin darbee rakkinni sun narra darbee irraa nafi akkuma obboleessi keenya yaada isaan shirii jedhe irraa nafi jennee hin faarsinaa waliin waaqayyoof galata galchina. Tole baay'ee ulfaadha. Akka kiristiyaana tokkotti, akka nama wangeela tajaajilu tokkotti, akka nama dubbii waaqayyoo dubbatuuf beekumsa dubbii waaqayyoo qabu tokkotti dhumni biyya lafaa kun ammasitti fakkaata, waan geessitti fakkaata. Eeyyeen dhumni biyya lafaa gaheera. Because sagalee waaqayyoo maal nuun jedhaa yeroo isaa bara dhumaa hin beektu nuun jedha. Guyyaa isaa exactly hin beektan malee jedha. Kamisa 15tti waxabajjii keessa guyyaa 17tti hin beeknu sana. Garuu yeroo isaa
taayimiisaa pereedisaa hin beekna kana nuun jedha tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5 lakkoofsa 1 amma 5 yoo dubbisne jechuudha isin dukkana keessa hin jirtaniidha maaliif gooftaatti amantaniittuudha gooftaan immoo maal nuun jedhe wangeela Maatiyos 24 irratti Luqaas 21 irratti barreeffamee jira mallattoo bara dhumaa 1 2 3 jedhee nuuf kaa'eera kanaaf nu dukkana keessa hin jiru jechuun mallattoo sana beekna maal jedha fakkeenya mallattoo keessa lolaa fi oduu lolaa hin dhageessu jedha dabalataan immoo sabni sabarratti mootummaa irratti hin ka'a kana fagoo deemuun hin barbaachisu biyyi keenya iyyuu ragaadha dabalataan immoo beelli socho'ii lafaa addunyaa guutummaa irratti hin taa'edha kana waan miidiyaadhaan halkaniif guyyaa dhagaa jiru akkasumas immoo amantoonni dhukkuba adda addaatiif rakkina adda addaatiif hidhaadhaaf gidiraadhaaf ajjeechaadhaaf dabarfamanii hin kennamu addunyaa irratti guyyaa guyyaadhaan mishiinaroonni baay'een ajjeefamaa jiru kiristaanotni baay'een hidhamaa jiru ajjeefamaa jiru kana argaa jirra namoonni wal jibbuudha jaalalleen xiqqaataadha wal dabarsanii kennuudha bara kana bara ilmi abbaa dabarsee kennaa jirudha bara abbaan ilmatti dabarsee kennaa jirudha jibbi baay'ee dabaleera kunis mallattoodha akkasumas immoo raajonni sobduun baay'een hin ka'oodha nama baay'ee sin dogoggorsiisuudha kanas fagoo deemuun hin barbaachisu warri aayilaandii gurguratan dhiiga Yesuusin warri tishertii gurguratan dhiiga Yesuus jedhanii warri immoo carqii gurguratan warri hiyyeessa cunqursan warri wangeelatti daldalan wangeela qulqulluu dubbachuu dhiisanii daldala isaanii warri hojjetan waaqayyo isaan gaafata akka deebi'aniif kun carraa guddaadha wangeela qulqulluu labsuu qabna waaqayyo kennaa siif kennaa sanatti immoo itti hojjechuun gahee keeti yoo kennaa sanaan itti hojjechuu baatte Maatiyos boqonnaa 7 irratti ibsamee jira guyyaa dhumaa ani isin hin beekoidha maaloo raajiin dubbanne seexana hin baasne sanan goone kanan goone ani isin beekoidha because hojii dinqii isin hojjetame sanaan miti kan fayyitu jireenyaan fayyita malee hojii dinqii kan hojjetu dheebuu saba isaa argee waaqayyotu isin hojjetama malee ati maal goote gammachiisin wondummaageny abdiisaadha kanaafuu of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha kana irratti baay'ee cimnee hojjechuu qabna ammas immoo dhuma irratti maal jedhaa dhahichiidha dhahichi biyyi hundumaatti ni ta'edha dhahichi paandemiik isa jennu kana waaqayyo dursee dubbateera dhahichi biyya hundumaatti Ameerikaa Awurooppaa Northern Hemisphere Southern Hemisphere Eastern World Western World keessatti hin ta'edha amma kun ta'eera moo ta'ee hin jiru ta'eera irra deddeebi'ee jira kana hundumaa yoo argitan maal agoonure achuma irratti ibsamee jira Maatiyos 24tti hamma dhumaatti kan dhaabatuudha inni hin fayyaa'edha hamma dhumaatti dhaabachuudha Daani'eel boqonnaa 12:13 irratti maal jedha ati garoodha hamma dhumaatti deemiidha gonfoon kan jiru jalqaba irratti miti dhuma irrattidha kanaaf hamma dhumaatti deemuudha qulqullummaadhaan of eegganne karaa hamaarraa deebine waaqayyoon kadhachaa of qopheessuudha lammaffaa dhufuu gaheera gooftaan Yesuus akka inni deebi'ee dhufuudhaaf immoo wangeelli addunyaa kun saba hundumaatti in lallabama akkuma mo'aan lallabaa jiru akkuma televezyiiniin hafuuraa kan biraa lallabaa jiru akkuma reediyoodhaan FM'dhaan sooshaal miidiyaadhaan lallabamaa jiru isa kana itti fufna hamma gooftaan dhufutti ergasii immoo gooftaan hin dhufa yoo dhufu immoo waa lamaaf dhufa warra isatti amane warra of qopheesse fudhachuudhaaf hin dhufaaf warra isatti amanuu didan warra tuffatan warra karaa hamaarraa deebi'uu didan itti dhufa maaliif itti faraduudhaaf waa lamaaf dhufa kanaafuu akka nutti hin faradamne arra yeroo araaraa keessa jirra carraa qabna carraa kanatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha dhaggeeffattoonni keenyas kana dhaga'anii carraa kanatti fayyadamuun barbaachisaadha of qopheessuun barbaachisaadha annan deemaa lammaffaa deebi'ee immoo nan dhufa isin nan fudhadhaa jedheera gooftaan Yesuus wangeela Yohaannis 14 irratti ibsamee jira hin sodaannu hin dhiphatinaa nuun jedheera an addunyaa kana mo'adheera nuun jedhee jira garuu of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha nu gargaara gooftaan kana hundumaa keessatti baay'ee ulfaadhu yeroo bareedaa yeroo gaarii yeroo namoonni baay'een irraa baratan keessattuu baay'een dammaqan kallattii garaagaraatiin haala yeroo kan akka isaan yaadan haasaa bareedaa akka nuun qabaanne abdii guddaan qaba mee dhumarratti amantootaaf namoota sagantaa kana daawwataniif saba biyya lafaaf dhaamsa maalii qabda? Egaa gabaabatti waan jechuu barbaadu waan baay'ee dubbannee jirra carraa kana naaf kennuu keetiifis baay'ee galatoomii tokko amantoonni garaan isaanii raafamuu hin qabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti garaan keessan hin raafamin garuu immoo waaqayyotti amanaa jedheera gooftaan anatti amanaa jedheera. Isatti amanuudhaan garaan keenya raafamuu hin qabu fookasii keenya isarratti gochuu qabna. Miidiyaa irratti miti waan dhageessu irratti miti waan dhageessu irratti gootee jennaan hin dhiphatta. Ministeera diinagdee biyya Jarmaniitu of ajjeese guyyaa kaleessa. Diinagdee kiraayisii kan argee dhiphate of ajjeese. Yeroo hundumaa miidiyaa qofaa sooshaal miidiyaa qofaa laalta taanaan of dhiphista. Kanaafuu waan laalamu kana informationii qabaachuun gaariidha garuu garaan keessan kana hundumaatti hin raafamin. Garuu maal godhaa fookasii keessan eenyu irratti gooftaa irratti. Kanaafuu yeroo hundumaa put God first. Waaqayyo dursi ganama yoo hirribaa kaatu sagalee waaqayyootiin yoo jalqabde guyyaa guutuu sagalee waaqayyoo sun keessa keetii faarfata. Faarfannaadhaan yoo jalqabde faarfannaan keessa keetii lallaba. Faarfannaan hin lallaba. Sagalee waaqayyoo keessa keetii faarfata. Sagalee waaqayyootiin faarfannaadhaan keessi kee haguutama. Jalqaba isaan jalqaba amantii keessan waaqayyotti godhadhaa hin raafamina. Ergas immoo of eeggannoo godhaa. Mana keessan yoo teessan qulqullummaa
qulqullina harka keessanii of eeggadhaa maatii keessaniif jedha ogeessotni fayyaa waan jedhan kana dhagaa maatii keessan wajjin yeroo kadhannaa waliin dabarsa barattoonni immoo biyya kan jirtan maatii bira kan jirtan dubbisa ana mana kootti kan godhu tokko hin kadhannaa yeroo waliin dabarsina miidiyaa irrattis immoo namoota dammaqsuu karaa adda addaatiin nan godha nan dubbisa mana taa'ee nan dubbisa yeroon kun yeroo kadhachuuti yeroon kun yeroo dubbisuuti yeroon kun yeroo of haaressuuti. Kanaafu barattoonni yuunivarsiitii irraa gara manaatti deebitan kolleejii irraa mana gara manaatti deebitan barattoonni kutaa 8 barattoonni kutaa 12ffaa barana qormaatni guddaanis ni eeggatu barattoonni hundumtu maateriaalii qabdan san soft copies ta'e hard copy dubbisa mana keessan taa'ati of eeggadhaa harka keessan qulqullina keessan social distancing eeggadhaa ergas immoo fakkeessin keessan barumsa irratti taatu qormaanni hin jiraata kanaafu qormaata kan hundumaa waaqayyo nu dabarsa isin immoo qormaata barnootaa sanaaf immoo of qopheessa dhuma irratti immoo yeroo mana jirru kana keessatti immoo dhaabbata waldaa kiristaanaatiinis ta'e dhaabbata mootummaatiinis hojii deeggarsaa hojii tola ooltummaa haa goonu haa deeggarru of eeggannaadhaan kan rakkate haa gargaarru biyyootni addunyaa rakkina guddaa keessa jiru biyyoonni addunyaa miidhama guddaa keessa jiru rakkinni kun biyyoota addunyaa 200 ol miidheera biyyootni guddatan miidhamaniiru biyyoonni qabeenya qabna jedhan miidhamaniiru ameerikaaf chaayinaan fa'aa miidhamaniiru jaarsoliin waldaa kiristaanaa warri gaggeessan paastoroonni lubootni hojjettoonni wangeelaa adaraa hin tuffatina amantiif of eeggannaan walitti hin bu'u sagalee waaqayyootu kana jedha amantiin barbaachisaadha of eeggachuun barbaachisaadha sagalee waaqayyoo maal nuun jedha kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 2:11 irratti akkuma duraan si hime of eeggannaan si dhoksa akkasumas immoo hubannaan si eegaa gowwaa ta'uu hin qabnu because gowwaan karaama irra jirutu sirriitti fakkaata ogeessi immoo maal godhaa jedha gorsa dhagahaa jedha gooftaan immoo nutti himee jira dursee maal nuun jedhee yeroo rakkinaa kanatti nuun jedha yeroo rakkinaa kanatti mana keessan cufadhaa waaqayyoon kadhadhaa balbala keessan cufadhaa waaqayyoon kadhadhaa akka gugee yookaan immoo akka saphaliisaa garraamii ta'a gadlaafeeyyii ta'a akkasumas immoo akka bofaa abshaala ta'a haxxee taanuun jedha haxxee ta'uu qabna garraamummaa qofa miti haxxee taanii of eeggachuu qabna dubbiin ameerikaa fa'aa dhibde awurooppaa dhibde nan tuqu jechuu hin dandeessu isaaniyyuu jilbeeffachiiseera isaanuu kiristaana isaanuu miidhamaniiru maayii dhubeetta mammaaksa tokko dubbiin beekaa dhibde wallaala mataa dhiitessiti jedhu. Dubbiin Ameerikaa dhibdee Itoophiyaa akkam gooti rakkina guddaa keessa seenuu dura akkuma sagalee waaqayyoo jedhu akkuma ogeessonni fayyaa nuun jedhan akkuma mootummaan nuun jechaa jiru of haa eeggannu waaqayyoo hubannaa sammuu nuuf haa kennu waaqayyoo immoo hunduma keenya nu haa eegu gooftaan Yesuus lammaffaa dhufu ga'eera of haa qopheessinu kanumaan xumuru barbaada ulfaadhu gammee horii bulii deemanii. Baay'ee ulfaadhu baay'ee galatoomii yeroo kana fakkaatu waa wajjin dabarsiniif maqaa daawwattoota televizyiinii mo'aatiif maqaa sagantaa kanaatiin guddaa godheensi galateeffadha baay'ee ulfaadha. Horii bulfayyaa ta'e. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya dargaggoo Wondmagegn Udessaa Bidire wajjin yeroo nuun dabarsine kana fakkaata qophii kana qopheessuudhaan kan isin biraan ga'e immoo an gammachiisu mataa boranati ogeessa kaameeraa guyyaarraa nama tokko tanaa wajjin hin jira abdii qalbeessaa guddaa goonee galateeffannaa ogeessota televizyiinii mo'aa hundumaa waliin ta'uudhaan qophiileen televizyiinii mo'aarraa darban itti fufuu adaraa keessan kabajamtoota daawwattoota keenya ergaan addanarraa darbuu kajeelfama garaagaraa mootummaan dabarsu ogeessonni fayyaa dabarsan kallattii garaagaraatiin dhibee kana dabarsuudhaaf fayyaa keenya kunuunsuudhaaf yookaan immoo dhukkuba kana akka salphaatti to'achuudhaaf warraaqii godhamaa jiru tajaajila godhamaa jiru gorsa godhamaa jiru keessatti ga'ee keessan akka baatan ga'ee keenya akka baanu ergaa keenya isiniif dabarsina yoo kun ta'e bor jiraannee karoora keenya mul'ata keenya hojii keenya galmaan ga'uu dandeenya isiniin jenna ergaa kana isin biraan geenya yeroo keessa waan laattanii nu dhaggeeffataniif guddaa isin galateeffanna nagaadhaan tura qophii kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura. MO'AA